Ambo University Colleges Public Campus Ministry. Ambo University and Colleges Public Campus Ministry. PCM. PCM. Gamtaa barattoota fi hojjettoota Adventistii Yuunivarsiitiiwwanii fi kooleejiiwwan dhuunfaaf mootummaa keessa hojjetanii fi barataniif konfereensii waliigalaa Adventistii muummee dargaggootaan kan hundaa'e yoo ta'u, kaayyoon isaas barnootaaf afuratti barattoonni Adventistii kaampaasiiwwan keessa jiran akka jabaataniif akkasumas walitti dhufeenyi barattootaa, hojjettoota barsiisota keenya dhaabbileewwan kanneen keessa jiran akka jabaatuuf walumaa galatti kaampaasiiwwan hawaasa naannoo fi waldoota jiran keessatti hojiiwwan adda addaa dura bu'ummaan dhaabbata hojjetudha. AUCPCM yookaan Ambo University and Colleges Public Campus Ministry AUCPCM damee PCM yoo ta'u kaampaasiiwwan Amboo Yuunivarsiitii arfanii fi kolleejiiwwan magaalicha keessatti gamtaa barattootaa, hojjettootaa fi barsiisotaan hojii adda addaa hojjechaa kan turee fi kan jiru. Maarree yeroo dhiyoottis toora miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka YouTube, Telegram, Facebook fi kanneen kan kana fakkaataniif hojiiwwan ajaa'ibaa adda addaa qabannee dhufaa jirra. hojiiwwan kunneen dafanii akka isin qaqqaban ni barbaaddu. Deebiin keessan yoo ta'e amma follow, subscribe, share gochuun gahee keessan haa ta'u. AUCPCM heeruudhaaf hidhachuu qooduudhaaf qophaa'uu galatoomaa.